Rakkoolee wal hubannaa dhabuu sadarkaa garaa garaatti mul'atu hiikuudhaaf koomishiniin marii biyyaalessaa hundaa'uun hojiitti galee hojii garaa garaa hojjechaa jira. Qopheessummaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi koomishinii marii biyyaalessaatiin mata duree marii biyyaalessaaf gumaacha hayyootaa jedhuun waltajjiin marii gaggeeffameera. Waltajjii maree kanarratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin yeroo ce'umsaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee mariin biyyaalessaa rakkoolee jiran itti fufiinsaan furuuf murteessaadha jedhaniiru. Dhimmoota wal falmisiisoo ta'an mariin furuuf mariin biyyaalessaa hayyoota muraasaan qofa osoo hin taane kutaalee hawaasaa hunda karaa hirmaachiseen gaggeeffamuu akka qabu simaniiru. ኢትዮጵያ ሀገራችን በረጅሙ ታሪኳ ውስጥ በርካታ ሀገረ መንግስቱን የተፈታተኑ ጉዳዮችን በጥበብና በብልሃት በህዝቦች አስተዋይነት biyyi keenya Itoophiyaan haalota rakkisoo ishee qoraa turan tooftaa fi aarsaa ilmaan isheen keessa dabartee har'arra ga'uu dandeessee jirti. Garuu ammas dhimmoonni hedduu furamuu qaban ni jiru. Ajendaaleen marii fi waliigaluu barbaadan ni jiru. Ajendaalee kanarratti ammoo marii fi waliigaltee namoota muraasa qofaa osoo hin taane marii fi waliigaltee hawaasa hundaa barbaada. Kana keessatti gaheen hayyootaa ammoo olaanaadha. Milkaa'ina marii biyyaalessaa keessatti hirmaannaan hayyootaa fi tumsi isaanii olaanaadha kan jedhan koomishinarri itti aantuu koomishinii marii biyyaalessaa Dr. Hiruut Gabrasillaasee gara fuula duraattis hayyoonni hirmaannaa fi tumsa isaanii akka cimsan gaafataniiru. የምክክሩ ሂደት ስኬታማ እንዲሆን ሀገራችን ከምትገኝበት ውጥንቅጥ ሁኔታ እንድትወጣ adeemsi marii milkaa'aa akka ta'uuf rakkoo walxaxaa biyya keenya keessatti argamtu keessaa akka baatuuf humna gumaacha taasisu akka qabdan ni amanna. Kana waan ta'eef hayyoonni itti gaafatamummaa dachaa isinirra jiru bahachuun sadarkaa biyyaatti carraa mari'achuu arganne akka hin fashaloofne gahee keessan akka bahattan waamicha dhiyeessan. Hayyoonni waltajjii marii kanarratti hirmaatanis rakkoolee walxaxoo biyyattiin keessa galte hiikuuf hayyoota irraa gahee guddaa kan eeggamu ta'uu himanii namni kamuu ka'umsa rakkoo leellisuu osoo hin taane furmaata rakkoof mala dhahuu qabaa jedhaniiru. Mariiwwan waltajjii baay'ee ka'an keessatti waa lamatu mul'ata. Tokko bakkuma irra jirru kanaa kaanee adeemnu kan jedhu jira. Bakka irra jirru kanarraa kaanee deemuudhaaf hin dandeenyu kan jedhutu jira. Yaadni lamaan kun immoo walitti araarfamuu qaba. Walitti araarsuudhaaf immoo maali kan jedhan kana gurratti kennanii ilaaluu barbaada. Kanaaf gara kanaan keessattuu hayyoonni kallattii kanaan carraa arganne jirru amma danda'ameen gurratti kenninee yoo ilaalle gaariidha. Sabni waan gaarii yoggaa argatu hayyoonnis keessaa qooda qabu jechuudha. Kanaaf kanarratti hirmaachuutu irra jira. Kanarratti yoggaa hirmaatanii garuu qeequun hin danda'ama. Garuu balleessuun sirrii miti. Qeequun hin danda'ama. Garuu adeemsa isaa kana akka inni fiixaan bahu gochuun hundumarraa barbaadama. Iddoo yaraa ta'etti hin qeeqta. Iddoo qeequun keessunis immoo akka dubbiin kun fashalaa'uuf otoo hin ta'in akka dubbiin kun karaa qabatee namni walii galee namni nagaadhaan akka jiraatu kan godhamudha. Waltajjicha irratti waraqaan qorannoo garaa garaa dhimmoota marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffatan hayyoota Yuunivarsiitii Finfinneen dhihaataniiru.